السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني جرجرتو نجاك السنة المنظمة قاليوني في قارئون إدي لا الدنيا رت ترقمتني بقى نجات هذاني ربي الساعات يوم جرتن تنان إسين جايتني جتان نجاكوتي الحمد لله قالت ربي أني تموت بلا وري تموت بفماتي تاتن هدو دقا قالتو ما إسين جرا ورجنا حارا وغير channel لكي يعرفتن كوتا نتدبالا ما ماتي كيتا سبسكرايب كوتو لايك كوتو نتدبالا ما سنجرا وبلاين تيا عدا متى دورين تيا كوتا كودا جحفا ودو دوري يوكينا شيكو عفان أرومو تي إسينيسي ودون تيا إساتوماتي جتشورا إساتومورا ورابسا في لينجا hanga dhumaana wajjin turaana dhageeffadha channel kiyya subscribe like gochuun isiniin jedha warri maatii kiyya taatan like godha warri ganaa haaraa dhuftan ammoo subscribe godhuun natti dabalamaa isiniin jedha obboleeyyantii walaa jajjabeessinu qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan gaafii yoo qabaatan koomentii jalatti gaafadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan isiniif hin galleen yoo dogongorri jiraate ammoo dogongora kiyyallee koomentii jalatti na barreessaa na sirreessaa isiniin jedha. Asumaan suduudhaan gara odichaatitti isin dabarsa. Bara durii waraabessaa fi leenca. Leencaa fi waraabessatu waliin jiraataa turani. Leenci sangaa qaba. Waraabessi immoo sa'a qabaa ture. Isaan dabareedhaan walii eegaa turani. Guyyaa tokko osoo leenci eegaa jiru sa'aani waraabessaa dhalte. Leencis waatii alatti fudhachuuf barbaadeetti dildhuu sa'aa fuudhee qaama sangaa isaatti suuqe waraabessaan kunoo sangaa koottuu dhale jedheen sana booda wallolanii bineensota jaarsummaa baafatanii bineensonni hunduu dhufanii qamaleen qofti hafte guyyaa biroonis waamanii jennaan akkuma amala ishee qamaleen boodatti haftee dhufte yeroo isheen dhuftuu muka guddaa jalatti wal gahanii turani leencis qamaleedhaan akkana jedhe jaarsummaa koo tuffatte moo maaliif boodatti haftaa jedheen isheenis laki gooftaa tuffadhee osoo hin taane lafa tokkotuu tarsa'ee babbaqaqee jennaan suphuuttan ture jetteen leencis lafa ni suphama maaliif sobdaa jedheen isheenis deebistee sangaa ni dhalaa jetteen muka kurtee jedhama. Obboleeyyan kiyyaa akkuma beektan oduu tanaan durallee dhageettan jedhee abdii irraa qaba. Oduun tuni waa'ee sangaa fi yoonniiti barumsa irratti illee kutaa afurmoo kutaa lamaa gas akkasitti baranneerra natti fakkaate. Namni yaadatta yoo jiraattanii akkuma beekamu bara durii waraabessaa fi leenci wajjin jiraataa turani. Leenci sangaa tokko qaba waraabessi ammoo sa'a tokko qaba jechuudha. Akkuma beekamuun dhalti sangaan hin dhalu yookiin yoo ittiin qotatanii fi yoo jedhan malee hojiin isaa kanuma jechuu ittiin qotachuudha. Isuma kana ta'eefuu obboleeyyan kiyyaa oduma dabaree waliin tisan isaanii waraabessaa dhalee jennaan dildhuu sa'aa fuudhee qaama sangaa keessa kaayee leenci jechuudha. Obbo Leencoon maaliif fudhachuu barbaade waan ta'eef sila fudhachuu barbaadeef akkas godhee akira irra ammoo karaan sobaan darban gala nama rakkisa akkuma jedhan sani karaan inni sobaan darbuu barbaade yookiin gowwoomsuu barbaade jedhee isa saaxilee booddee salphataa isa godhe jechuudha. Siluma kanaafuu nutis ilmi namaa asirraa waa barachuu qabna. Karaa sobaan darbuu irra karaa dhugaatiiwwan dhugaa jirratti jiru hundaa'e tokko dhugaa aan dubbannee bakka namatti dhiite buluu wayya jechuu Oromoo yoo mammaaktummaa isa keessatti jechuudha. Maaliif wanta gaarii tokko goonee yookiin dalannee dabarsuu wayyaa nama tokko yoo hadha soomne dhugaan hin qal'atti malee hin cittu akkuma jedhan sanii dhugaan gaafa rabbi baase hin baate jechuudha. Nutis ilmi namaa sobarraa fagaannee dhugaa filannee dhugaan jiraachuu wayyaa
waan namaatis haqa namaatis karaa malee fudhachuun hin taatu yoo dhabne jenne ammoo haalaaf amalaan itti siqne nama saniin nu kenne yookiin nu qarqaare yoo jenne daranta nu kadhanne saniin olitti jabeessee namni sun nu qarqaaree nu bira dhaabbatee itti nu jajjabeessa jechuudha. Hatuu fi sobaan fudhachuu fi uumaa hin barbaachisuuf faayidaa hin qabu. Rabbi irraallee nama fageessaa deebi'ee ammoo karaa irratti nama hambisaa deebi'ee namaallee nama gadi nama godha nama tuffatamaa nama godha amantummaa dhabuu nama godha jechuudha. Waan akkana kanarraa fagaachuu qabaanna ilmi namaa jechuudha. Bilisa bahuu qabaanna. Inni kuni wanti kaayameef nu akeeka jechuudha, nu argisiisa jechuudha. Maaliitiif nuti ilmi namaatis kanarraa maal baranna? Kanarraa bu'aa maal arganna kan jedhu nutti argisiisaa nutti ibsa jechuudha. Kanaafuu nutis waa kana jecha kanarraa waa barachuu qabaanna. Haqa namaa irraa fagaachuu qabaanna. Teena xiqqaattus guddattus teenuma qabachuu qabaanna. Yoo dhabne ammoo dhugaan nama tokkotti siqnee nama gaafachuutu caala. Nama sobuunii fi yookiin nama tuffachuu fi nama gowwoomsuu fi gaaf tokko nama salphifti jechuudha. Kabajamaa yoo ta'an nama salphifti akkuma beekamu obboleeyyan hangaftoota bineensota hundaati waan ta'eef inni hangafa bineensota hundaati. Bineensonni hundinuu isa sodaatu, isa kabajullee, isa jaalatullee garuu inni karaa sobaatiin yookiin anatu caalaa anatu humna qaba jechuun soba malatee salphate jechuudha. Nutis ilmi namaatis akkasuma yoo beekamaa tokko taanee jenne gaaf tokko salphachuun keenya hin oolu. Kanaayyuu odoo hin salphatiniin duratti fageenumatti irraa of dhoogineetiin ofirraa of kabajnee kabajaa abbatu barcumaa fi kabajaa abbatu jalaan deemu ta'anii akkasuma of kabajuu wayyaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa waan na dhageeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya haga dhumaa dhageeffadhaa, laayikii fi sabiskiraayib fi sheer akkasuma naaf godhaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya walaa jajjabeessinuu qaqqaalawwanii fi gaggaariiwwan yoo dogongorri as keessa jiraate dogongora kiyya ammoo koomentii jalatti naa barreessaa. Dogongortee bakkee kana jira naaf himaa isiniin jiraan isinis sirraaya. Yoo gaafii qabaattan ammoo koomentii jalatti na gaafadhaa. Amaanillee nagaa keessa naaf jiraadhaa isiniin jedha.